mucaan argadhennaan mucaa godhataa naan jedhan. Waan tokko jira immoo zabana kana namni yoo ka'ee waanuma kanaan dura jira hojjetamaa ture nu hojjedheen waanuma abbootiin keenya fuudhanii darban akaakoliin abaaboliin keenya fuudhanii darban iyyuu hojjedhe. Malee waan haaraa wayii finne. Garuu zabana kana namni tokko waanuma kanaan dura jiru yoo hojjete nama waan sana hojjetutu muraasa gatii ta'eef haa ta'uu an sababa isaan beeku haaraa ta'a. Amma nama ka'ee toltoo hojjetu tokko waanuma khayrii wayii hojjetu waa argitanii ajaa'iba isinitti ta'a. Maaliif jennaan an akka nu badheetti nama toltoo hojjetutu baay'inaan hin jiruudhaaf natti fakkaata. Kanaaf sila khayrii hojjechuun inuma hojjetamaa dhufe miti dura. Garuu amma ajaa'iba ta'aa deema. Kamitti namichi kun nama bareedaadha, nama gaariidha. Walumaa galatti fuudha kanumaan fuudhee akkuma namaatti hin fuudhee akkaataan itti fuudhe duwwaan ariitiin xinnoo namatti gaaffii ta'uu danda'a. Umriidhaan wal qabateeti moo? Umriidhaan wal qabatee utuu hin taane umriidhaanis namni gaafa fuula keessa na laalu amma dheengadda jarri tokko bilbilanii ennaan mucaan argadhennaan mucaa godhataa naan jedhan. Fuudhallee kanallee namni baay'een fuula keessa gaafa na laalan waan hin beeku gaan miidiyaa irratti illee namoonni hatta laayivii irratti faa dhufanii ati koo waggaa sadan mana irraa xinnoo tokko turti maal akkamitti fuudhe faa gaaffii nama kofalchiisu waan akkasii jira. Angaruu ga'eedhumaan fuudhee